Viidiyoo kana irratti immoo akkamittiin kompiitara keenya irratti paartishinii haaraa akka itti uumuu dandeenyu waliin ilaallaa. Akka xumura viidiyoo kanaatti seeraan hordofaa. Jalqaba irratti kompiitara keenya irraa faayil ekspiloorii ni banna yookaanis ziispiisii ni banna. Itti aansuudhaan wayita gara kanatti dhufnutti amma akkuma agartan kana lookaal diiskii qofaadha kanan fayyadamaa jiru. Diiskii dabalataa yookiin diraayivii dabalataa as biratti uummachuun barbaade kan irraa muree gara kanatti diraayivii haaraa akkamittiin akkaataan itti uumu isinitti agarsiisa. Isinillee sana hordofuudhaan kompiitara keessan irratti paartishinii haaraa uummachuu dandeessu. Kana gochuudhaaf egaa as ziispiisii kan jedhu kana irratti raayit kilikii yookaanis cuqaasa mirgaa ni gootu. Itti aansuudhaan maaneej kan jedhu kan argattu maaneejii irratti kilikii gootu. Wayituma inni gara kompiitar manaajimentii kanatti isin fidu as stooreejii jalatti diisk manaajimentii kan jedhu argattu. Isa irratti kilikii gootu. Kallattumaan gara kanatti isin fida. Ammatti paartishinii lamadha kan nuti qabnu. Siistem riizarviidiin kuni wiindoosiin dhimma isaatiif yookiin immoo dhimmoota garaagaraatiif jecha kan inni itti fayyadamudha. As biratti immoo paartishiniin keenya inni amma nuti argaa turre isa kanadha. Lookaal diiskisii GB 465dha. Isa kanarraati kan nuti paartishinii haaraa uumnu. Kana gochuuf immoo firii ispeesii qabaachuun irra jiraata. As biratti akkuma agartanii GB 390 firiidha kanan qabu. So kanarratti hundaa'een asirraa paartishinii haaraa muree baasaa jechaadha. Kana gochuudhaafis C yookaanis paartishinii duraan ture kan nuti irraa haaraa uumuu barbaannu kana irratti iyyuu raayit kilikii goona. Itti aansuudhaan shrink volume jennaani akkuma agartan kana. Ispeesii yookaanis immoo stooreejii firii nuti qabnu kaalkuleetii gochuudhaan maaksimamii paartishinii hamma kam akka nuti uumuu dandeenyu as biratti nuuf baasee jira. Kaalkuleetii godhee naannoo GB 367 haaraa uummachuu nan danda'a. Kanaa fi kanaa gadidha kan uumuu danda'u. As biratti kan inni rikoomandina godhu jira. Kanaa ol paartishinii uumuutii hin danda'u. As biratti ispeesiin inni naaf kaa'ee jira. Meeggabaayitiidhaan hundi jala kan jarribsamanii jiranu. Kana jechuun meeggabaayitii inni as biratti ibsame kuni gara GB'tti gaafa wayita deebi'u naannoo GB 367 ta'a. So GB 367 gadi kan jiru amma barbaade paartishinii haaraa uummachuu nan danda'a. Amma fakkeenyaaf GB 200 paartishinii haaraa uummachuu yoo ta'an barbaade GB 200 jechuun GB'n tokko meeggabaayitii 1024 waan ta'eef 1024 baay'iseen gatiin dhufuun asirratti galcha. Fakkeenyaaf kaalkuleetariin bana kompiitara kiyya irraa GB 200 yoon paartishinii haaraa uummachuu barbaade 200 baay'isuu 1024 walqixa 204 fi 800 dhufa. Meeggabaayitiin dirqama kan inni galuu qabu waan ta'eedhaafan kanan asitti 1024 baay'isaa jiru. Bakka kana dhufuudhaani 204 fi 800 jedha jechaadha. Ergiin kana meeggabaayitiin haala kanaan galchee booda shrink jedhaani. Kunoo akkuma agartan kanas biratti GB'n 200 naaf uumamee jira. Haa ta'uti garuu analokeeted ta'ee jira. Analokeeted jechuun ammaaf kan ramaddii keessa hin seenne yookaanis hojiidhaaf itti fayyadamuudhaaf irratti barreessuudhaaf irraa koppii gochuudhaaf faayila garaagaraa irra kaa'uudhaaf reedii yookiin immoo qophaa'aa kan hin taane jechuudha. Nu akkuma agartan kana gara paartishinii keenya yoo dhufne asirraa 390 ture silaa 200 wayita irraa muramu 190 tafee garuu inni 200 allocated yookaanis immoo irra madamne waan ta'eef hagammaatti asirratti nuuf hin baane. So isteeppiin itti aanu maal gochuudha? GB yookaanis paartishinii amma uumne kana allocate gochuudha. Kana gochuudhaafis raayit kilik irratti goona. New simple volume jennaani. Itti aansuudhaan next jennaani as biratti assign gochuu dandeenya egaa. Paartishinii yookiin diraayivii haaraa uumaa jirru kanaafi leetarii yookaanis qubee barbaadne kennuufii dandeenya. Ani fakkeenyaaf diiman filadha. Itti aansuudhaan next jedhaani kan barbaadan filachuu dandeessu. Format this volume with the following setting. Volume yookiin immoo paartishinii nuti amma uumaa jirru kuni jalqaba irratti yeroo hunda formaat ta'uu qaba. File system nuti itti formaat gochuu qabnu NTFS new technology file system kana ta'uu qaba. Ergii kana achi eeggoone booda next jennaani finish jechuudhaan ni xumurra. Kunoo akkuma agartan kana formatting jechaa jira. New volume D jedhee almost partition keenya nuuf create godhee jira. As
faayil siistemii irratti deebi'uudhaan wayita ilaallu kun akkuma agartan kana new volume d jedhee asirratti paartiishiniin keenya allocated ta'ee yookaanis ramadamee mul'atee jira. Kanaan booda paartiishinii kanarra egaa faayila barbaanne irra kaa'achuu dandeenya. Daataa barbaanne kamiiniyyuu asirra ol keewwachuu dandeenya. So haala kana fakkaatuun kompiitara keenya irratti paartiishinii haaraa uummachuu dandeenya. Sagantaan keenya guyyaa har'aa gabaabaadhumatti kana fakkaata. Sagantaa itti aanu hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniin jecha. Chaanaalii keenya kana sabiskiraayib hin goone taanaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.